warreen giftee beertan galatooma. Dandeettii deebichaa tuuf. Umar kiyya dhaggeeffadhu Timu deema uummanni keenya jajjabeessaa jiran si jajjabeessaa jiran akkana uummata keenya. Umar dhaggeeffadhu isa sana. Umar na dhaggeeffadhu ani nan siin juume wal beekullee baannu. Ayyee. Namni keenya amma chaalenjii isaa tana amma namni kanatti heddummaatee jiru kana chaalenjii isaa tana gisee ilaalee nuti haasoo amma chaalenjii walitti deebisee achi garagale caljee kara biraa qotaa viidiyoo illee. Kutuna uummata keenya kutina laal tana malees tabiroo isinii fide tabiroo taakitti waraqaa bichaa sun ta'in taalantii birooti sarkaa qabaa jechuudha guyyaan keenya sabni keenya kun. Amma dubbiin baay'eetti marreettiin faayanii jette Oromoon mucaa kana jechuun dura waan inni dalagumee hawaasni namni 545 kun halaaluuti muutii qabadhaa gattaa isin hundinuu. Sirri halaal muutii qabadhaa. Itti muddaa akkana. Ne agartan yaada. Ne agartanii yaada. Ne agartanii yaada. Thank you. Thank you. Aw nama dibashani fi saddette mijaan jirtani tap coupling ngotan yo maal godu jirta warni as keessa jirtan gastii keessa bigi fi maadi waraqaa fayyaa isinii bandu jira. Isme Harkatu ma bokan harkana wallahi billahi Harkadhaa wallahi mee bakka takka wallahi billahi tallahi ililli lama lama gadhiisa amma takka takka miti lama lama reebu takka takka lama lama gadhiisa moo jajjabeessa qiyya taa'ima keenya kana. Way gudi ayyee way gudi lama dallee ciree isin garchiise taabtaa muddaa warree keessaa waa qabdanii waa darbaa. Lama dallee isiniif hin deebisa. Akkasii waan qabdan ol daddarbaa. Taabtaa bitee isanitti muddaa lama dallee. Aboo kana kunuuraal Alex wallahi billahi waraqaa ciranii fayyaa soo jira isin gartuu harka Amaka reefoo idana isa jirtu sun nama dhibba lamaa jira beektaa. min noo fallimu Saa nama dhibba lamaa jira nama dhibba lamaa isinirra. Amma nama dhibba ja'a irra cireejin. Amma dhaggeeffadha amma. Thank you. Isin hundinuu nama jala jiru kana bakka takkaa koopiliingii godhaa jaan koopiliingii godhaa bakka takkaa namni jala jirtan kun. ewa kopilingi ti mudda kana kuma asentu kopilingi kuma asentu kuma Aareetti waraqaa amma. warri nagarreetan amma nagarreetan lakkoomsa takka takka godha isin cuftinu kopilingi waraqaan isitu mudda Diraamaa xiqqishoo waraqaa san lafa kaa'eeti xiqqishoo siqiiti ati ummatatti harka ol qabiiti agarsiise ammallee aareetti. itti haasay Waraqaa lafa kaa'i waraqaa lafa kaa'i. dhageeffadha big maaliin big maatii dhageeffachuu jirtaniimi wayii bro waan kun waraqaa ilkeen qabateeti harka lameen isaa ol qabee isin agarsiisu jira waraqaa tokkicha Waraqaa lafa kaa'ee harka ol qabee ummata agarsiisu koye hayyee itti mudda amma taabtaafi isin. Aye, ni agartanii mi amma? dhageeffadha namni komattan namni waan hin jirre jechaaf ijatee sana kanatti adda qabaati laala achi booda ijatee san komadha. sheer ummata keenyatti mudda hasa war wal jala gad deemuu jirtan kara kuma ol deemuu yaada malee gad deemuu yaadina sheer godha ummanni lakkan deemuu jira ummata keenya isinis cinaa takka isin jala gabbuunee isin garsiisna ol baatan warreen fi ol baatanii ilaaluu feetan isin jala gabbuuna nutis Amma nama hedduu jira warra ergatee nama hedduu jira. nuti an jalaan gabbu'a warreen haajaa qabdan ol baati inna jajjabeessa sheer godha nutis jala teenyee sheeshee goona sana booda isinuu ni beektan ummata keenya waliin himnu sheer godha sheer dhibba jaarraa gad deebitee jirti ilaalama rakkoo xiqqoo hara dhibba jaa ol deebinu dura ol deebisa sheer Waraqaa. Akkana laal maashaallah warri mana barbareechaa jirtanis galatoomaa
jajjabaadhaa. Warri kun Mucaa kana cinaa aadee koo galatoomii my brother warri mana keessa gastii keessa jirtan muutii qabadhaati yaada keessan boodarra yeroo inni dalagee booda yaada keessan dabarfattanii warri haaroniinis muutii qabadhaa. Thank you. Thank you galatooma. Galatooma dachaaski warri mana fataa godhu jirtan hedduu takka galatooma wallaahi mucaa kana jajjabeessaa. Bika namni guddaan dhaqusan bika maal jedhaniin tiktookeroota warri gurguddaan dhaqusan naageessa taap share koppilingii fi follow warri irraa hin qabnes follow godha guys hundi keessanuu thank you warri waa kennuufi jirtanis hedduu takka galatooma guys. Oromoon teenya akkana beekamti wallahi wal jajjabeessa akkana kun walaala kan. Okay jaallan kiyya qaalii gaarii nama yaa guutuun keessanii mucaa kana dandeettii isaa harkuu jirtanii like wanni inni godhu jira falfala yookiin immoo waan biraatii miti dandeettii isaa yookiin waan isa bira jira isin garsiisu jira waan kan nama yeroo inni isin garsiisu wanni isin gooteen foo jiraate warroonni sila gifti keessaan qabnes follow taap koppiliing share godhuudhaan namoonni hedduun dhufanii dandeettii mucaa kana akka daawwatan godhuudha. Tokko faarati lammaffaa damma wanni inni hojjechuu jiru kun maalii kan jiru harkuu jirta waan ta'eef mallattoo gaafii hin qabu. Sigale waraqaa lafa bu'e kaameeraa keessaan bahin waraqaa silaa jirte gamana deemiti hawaasa agarsiisi nama 457 si agarsiisu. Okay isaantu silaalaa jira akkasuma kaameeraa keessaan bahin ichi deema. Dalagaa warra siirii hajuus numa jira warra falfalaa hajuus ni jira shayxaana hajuus numa jira ana jecha namaati bakka laachuu qabu mucaan kuni oromoo ta'uu isaati malee silaama lammii biraa ta'e samii dhagee jira mucaan kun dhugaa rabbi. Kun bar saaba khiyasimu talantii mataa isaa qabatee dhufe mee ilmi namaa talantii mataa isaa qabatee ka dhufe mee kami ama wayi what jajjabeessa nama talantii mataa isaa qabatee dhufe talantii namaa hin dhufe nalaali ummata keenya jajjabeessa talantii mataa isaa sammuu isaa keessaa dhufte kirri talantii akkasii qabatee dhufe amma waraqaa naarii deebitala waraqaa jijjiiramtee jirtiin duran waraquma fayyaa tarkaas kana adda baasii garsa kuma isaa keessaa kan adda yaasii because talantii sammuu isaa jechuudha. Abah inda saracatka wallahi billahi inkan waa geesiniyo women aslaalaga waraqaa aariya dabana ijitiisani lala abaa inda saracatka leedhaani kane waraqaa fayyaa arabanaat abaha inda saracatka waa inaa lagu bixiya waraa Igar sani morga fayya asigi igar sakatimi tiaso timi Akana la ya igar sani morga fayya lefu cicire adda basi singarsi amma warga fayya adda basi singarsi mali sini fakata me aye kudaf gana makana tara dubin talanti sammu satin do sini galti raddebi oromo tenya wallahi makingi warrin sibe ina da batani jejebe sai tan follow tab share wargo yarsan thank you jajjabaadha nu jajjabeessa saahiba keenya kana akkasi wallahi billahi waan kanaati takka namni amantii waa takkaan beekamnaan beekamudha tana beekamu akkas nama 543 narku jira wallahi nuti isin sobutti hin jiru hojii takka galatoo wala keessa duratti gurgura falfala amma fakkeenyaaf yoo fee amma fadhee falfala maarree yani falfalin dalagu falfala jechuun waan takka waan nama duubatti dalagan takka akkasi ijatee san dura dalagu jira banni because ijatee san duratti hin dalagu jira maal fidu dandeessan gaa namni warri hin arkine yetta lakkoofsa tokko qaamee isin cuftunu namni hin jaliniif hin arkine warra juu jira beeti asoo hin arkin maarree goruu jira faa jira jechuu jira
lakkoomsa takka tuqaa warreen ijaan harkeen jettan harree isinii deebi'u irree isinii deebi'e ammaa ciree dafa caasee isin garsaa ammas irra deebii garsi uummata keenya kana gaafoo si amanuu diidanii bar gadi yaa'inaa gaa uummata dhaabbadhaa isin garsa ammaas irra deebisa irra deebi'a kamaan aboo daawaro haasaa maali uummata jajjabeessaa gaa uummanni gayyaa yoo Koppilingi taap sheer godhaaf ajaa'iba itti muddaa'e. irra deebii isin garsa warran galiniifis irra deebii isin garsa lakkoomsa tokko tuqaa warran galiniif lakkoomsa tokko tuqaa irra deebi'uudhaaf qophiidha. Ulaata kan namarraa bane dhiifama gaa. Aye, umara kong kau. Isi warri isi ranu